بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. والصلاة والسلام على رسولنا القائل: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا الله تهانسكو فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر الدين. يا الله تهانسكو فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر الدين. الحمد لله يا ربي موتي جاغاري، الصلاة والسلام على خير البشر وعلي وصحبه والتابعين الأخيار. كراها كيف كرتي من النجار سنة نبي كثير ردمه نقرقاري. قلبي كنيان طهاري أكا خدم نديني إسلام ماني فبانا وقرسيس سيديني. Tokkicha kan kee qabna rakkoo waan itti mannu maalillee sitti manne takkaase biraan dhabnu amma suntinuu keessa guddifne si kadhannu taqwaadhaaf himanii tabaata akka argannu akka khayrii hojjenne bor fuula kee dhaabbannu akka akhiraatti hin gammannu. yaa Allah yaa Rahmaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiis nasri diini. Gufuuf gufaata diiniyaatti nu jalaa kaase qalbii keenya dheebotaa imaaniin nu obaase nafsiyyaaf ibliisatu nutti ta'e waswaase karaa feete nu ofte nu taasifte gowwaase nu qabee nurraa duuchi bowwaase nuti hin qabnu quwaase kan ittiin of eenyuuni islaamummaani fabaanaan nu agarsiis nasri diini. yaa Ilaahi si malee qabnu waan itti hirkannu hajaan keenya baay'eedha kan sirka barbaaddannu dawaa dhukkuba keenya sirka malee hin argannu qalbii keenya nu bani akka diinii fahamnu yooti nu jalaa diddee meessa keenya dhaynu garatti deebinu qabnu nu da'ifa miskiini islaamummaani fabaanaan nu agarsiise nasri diini. yaa Allah wanni sitti ta'uun jiru jabeenya yaa Rahmaan fiixaan nu baasi aadaa muraada keenya kalimaan kee ol ta'uu dharra caalaa najaa keenya afurmaata waa hundaati qawliin kee bakka geenyaan nasri diin islaamaatiif daandii soqataa teenya nasriin harka kee jira sababa bakkaan geenyaan. qulqulloofnaan keessi keenya aqiidaan qajeellaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiisa sidiini. kunoo waan qawlii isaatiin himamee lafa jiru rabbiin abadan qawmii tokkorraa waan jijjiiru qur'aanaan nu dubbate inna allaha laa yughayyiru hamma naamuu nafsiisa akkirratti jijjiiru nu toofitti jallannaa maalillee nuun diriiru. kana hubanne hoof jijjiiruun dirqama yaa ikhwaani islaamummaani fabaanaan nu agarsiis nasri diini. maanaan of jijjiiruudha bal'aadha yeroo laallu mataa mataarraa qofa walii himu hayaallu tokkichummaa rabbi irratti dura walii gallu hojii diinii duniyaa ergamaa isaa halaallu amri isaa jala deemne akka waan gaarii dhaallu. ija islaamaatiin alaallu yoos nu tolti hayaanni nu agarsiis nasri diini. لك الحمد والشكر قالت ربي كينيا اتق الله حيثما كنت دامس نبي كينيا أمنت إسلاما جتشون برمانتي جرينيا أكان تلشي ددقلشي كجلشو على كينيا ربي وجني نقاتا ودكيسي كينيا نتكستانا نسرين نتاهو فكينيا nama fataanu fakkeenya eegganne hamri diini nu agarsiis nasri diini.
yaa namticha amantee jirtu Khaliqa jabaa bakka kamuu jiraadhu diineen si teessuu qaba nama islaamummaan bareeche ragaan si ta'uu qaba nama haala gaarumuu nama jibbuu dadhaba kummataan saadahwaadha yoo of eegde adaba waliif obsaa sabaraa nafseerra ejjannee qaba diiniin nu maal qaba namatti hin jiraatuni islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini yaa rabbati nu kenni akhlaaqaa fi sabata maalamne maaluu qabna diini kana qabaata amri rabbiif rasuula qalbii keenyatti baata yaa bareedina islaamaa yoom nurratti fabaata namu akka keediisi akka ofiitiin jiraata yaa qawlee rabbii gaarii kun akka fedhe taata yoom siif ajaajamna laata ati galma geenyaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini akkuma arkaana islaamaa millaa nabiyyee ilaallu jireenyi keenya kulli islaamaa nama daallu hammaachuurraa fagaachuu wallaalaanuun wallaalu akhlaaqni keenya ilma namaatiin walii galu bareedinni islaamaa numarratti fagalu namaadhaaf abbaatii qabee ilmaan namaatii tolu qawliin ergamaa rabbee hojiirra nuuf oolu rabbiin nu milkeessuun oolu amri isaatiin bullaani nu agarsiisna sirriiddiini bareedinni islaamaa manarraa jalqaba dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhahammadhuun qaba dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaaba hamma fedhe jiraattu addunyaan kun gabaaba wanti jaaramee jiru hundisaa hulaa qaba hulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkittaansee waan jaraa jabeesse rabbiin jaban khaddamadhu bu'aa qaba faayidaa duniyaa diini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisa sirriiddiini maatiin gaariin ilmaan fi yaade arguu maraata gariin dhiyeenya taa'ee dhaqee laalu irraanfata keessatti zabanammaa ilmaan biyyaa fagaata dafee of duuba yaadatu jireenyaaf tattaafata jiruun addunyaan guutuu eessaachi tarkaanfata garaa waa dhale meeqate mimmaan lolaafata meeqatu akhiraa deeme hilmaan yaada gubata waa herganii gargaaru qofa gargaarsa seeta ijaan sillaaluuf dheebota naadhaaf abbaan keessanii islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini rabbiin waan akkii jara akkas jabeesseef qaba keessatti gaafa jarri humni jaraa dadhaba al tokko sirkaa baanaan argiteen bituu qaba ati baati baallamtaa namni guyyaaf wallaba qabaattus dhabdus dhaqee ilaalladhu bu'aa qaba gariin itti jallatee itti hojjeta waan daba dhalateerraa guddatee argaa jara dadhaba kaafiralleetu ta'an hakkiin jaraa jajjaba amma amantii keentu inatti dirqama khidmaa qaba nu dinniine gooftaan jabaan waa'ee jaara lamaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini bakki kun tolu malee diiniin akkamiin tola awwaamee kan dhagaha waamee kan argaa oola rabbiin keenyan jarjaru hundaa hijumaan laala ardiin waa hedduu baatti nama jallaaf qajeela nama maqaan islaamaa meeqa jira yaabbola haadha manaatii jecha haadha abbaasaatiin lola meehinnaan illaa jedha kun gurrattuu yoom tola hundumatu abara hola namaa fi maleeykaani islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini yaa obboleewwan kiyyaa dhaamsa koona hubadhu haadhaaf abbaa kee dhaqee araarama gaafadhu akkatti tahaabanii si guddisa yaadadhu utuu si jalaan bahin dafeetee dhaqqabadhu yookaan si dura deemaa dafii waa guduunfadhu waan rabbiin si laaffiseen ta'a bii qaddamadhu jannatachi barbaadadhu siin jedhan nabi zeyniin islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna sirriiddiini
ilmaan haqqee barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan kunoo sadarkaan dhaabbaatu wallaalamnaan kan sila rabbiin biraa badhaafamu qaddamnaan abbaa duwwee ta'ee meeqatu abaaramnaan irraa dhalaatee zallamnaan abaaramuun shakkini islaamummaaniif abaanaan nu agarsiisna sidiini akkataane hagarre akkataanu tolfannaa waa wal yaadachiisuudhaaf kaanetti tarkaanfannaa bu'uura diinii keessaa dagatame qorannaa dhaloota fuulduraatiif kottaa waa karoorfannaa waan dandeenyuut oolfannee kaanis rabbiin kadhannaa of jala laaluu miti fageessine waa yaannaa akka ilmaan keenya bakka gaarii geessu barbaannaa akkaanootarra taane ta'urraa najaa baafna kana himne walii dhaamnaa milkiin harka rahmaani islaamumaani babaadhaan nu agarsiisa sidiini akka ofii mudanne ilmaan hin taasifannu kanaafuu ilmaan keenya diinii adaalchifannu daa'imummaadhaan qabni akkii abarsiifannu kanaafi tambaafachuuf bakkeerraa ka'uu qabnu haadha ilmaan keenyaate kan dura qopheeffannu bakki nuti yaaduu qabnu asitti haftee dubbiini islaamummaaniif abaanaan nu agarsiisna sidiini dura qalbii keenya irratti qawliinsa ola taatu diinii mana keenya irraa meeyfanuuf abaatu kulli nama rabbii isaatti amane hundi isaatu ummanni mana islaamaa warraa